Jamtoota jaalatamtoota maatii waaqayyoo nagaan waaqayyoof isiniif haa ta'u manaaf bakka jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii anjira galanii gooftaaf haa ta'u isinillee bakka jiraattan nagaan na bira jiru isin bira akka jiru abdii fi amantii waaqayyoo irraa qaba bakka jiraattanii akkasumallee duraan dursee warroonni viidiyoo kee laayik sheer gootanii naan jajjabeessitanii koomentii naa keessanii ulfaadhaa galatoomai wal jajjabeessuun keenya akkasumatti itti hafuuf isiniin jedha obboloota koo asumaan warri maatiin afintanii maatiin hataa isin jechuu jaaladha. Aramoo viidiyoo xiqqishuu takka qabantee dhufee jira. Innis maalidha? Jalqaba irratti wantu hundaa jiru keessaa namni tokko kan kabajamee yookiin ofis namas amantii namaatis kabajee jiraatu wantoota xiqqoo kana yoo beekedha jechuudha. Duraan dursa amantii ofii kabajuudha. Amantii ofii yoo kabajjee waaqayyo biratti illee ni jaalatamta, nama biratti illee ni jaalatamta. Amantii keessa akkuma jaalattu san amantii nama biratti illee ni jaalata. Amma kan argaa jiru kan akkuma argaa jiru namoonni tokko amantii isaanii kan hin kabajne amantii ofiitis arrabsiisanii amantii namaas arrabsiisan amantii namaati irratti wanti hin taane raawwatanii amantiin isaaniitis akka arrabsamu ta'a. Kun immoo hin ta'u. Kanaafuu amantii keenyas kabajne amantii ormaatis akka ofii keenya sanitti ilaaluudha. Achuma dabalatallee gorsa haadhaa fi abbaa fudhachuu. Gorsa haadhaa fi abbaa yoo fudhatte daandii milkaa'inaati irra ni geessa. Haati fi abbaan kee gorsa isaanii hin dhageenye ta'e taanaan galma yaadne gahuu hin dandeenya. Gaarii irratti kufuu dandeenya. Badaarra nu deebisuu danda'an jechuudha haati fi abbaan keenya. Garuu baay'inni keenya gorsa haadhaa fi abbaa keenya dhagaa hin jirru. Waanuma nutti fakkaate wantoota nuti bareedee gochaa jira amma kanuma argaa jirru kana jechuudha. Miidiyaa irratti wanta fafee afaan keenya keessa ba'a. Wanta badaa dubbachaa jirra. Dhugaa rabbi otoo haati fi abbaan keenya nu gorsanii nu qunxuuxanii nu guddisanii ta'e irra miidiyaa irratti baane haadha ofii hin arrabsinu, haadha namaa hin arrabsinu. Haadha namaa arrabsuu jechuun haadha ofii arrabsuu jechuudha. Gama biraatiin akkaan yaadutti jechuudha. Ishiidha isaadha ishiitii anaa isaadha kooti. Haati immoo anaa fi haadha kooti waan taateef jechuudha. Kanaafuu oduu gorsa haadha fi abbaa keenya dhageenye arra afaan keenya kicha wanti baala geenin bu'u. Arra afaan keenya arrabni keenya nutti ulfaata dubbachuudhaaf jechuudha. Ani garuu kanan argaa jiru kana jechuudha. Nama guddaa ta'anii wanta badaa akkasii yoo dubbatanii baay'ee namatti ulfaata. Waaqayyo gooftaan immoo nu qajeelchuun jedha. Gorsa haadhaa fi abbaa keenyatu dhageenye haala kanaan hin guddannu. Kabaja namaaf kenni. Kabaja namaaf yoo kennite namaanis hin kabajamta. Ofii keetis kabaja argatta. Kabaja yoo namaaf kennite jechuudha. Nama kamiyyuu kabaju. Nama kamiyyuu yoo kabaje nama san biratti illee kabaja ni argatta. Waaqayyo biratti illee kabaja ni argatta. Namni akkuma nama kamiitu kabaja kennuufidha. Ofitti amanummaa qabaachuu. Ofitti amanummaa yoo qabaatte immoo galma barbaadde gahuu dandeecha. Yoo kufte illee ka'uu dandeecha. Ofitti amantummaa qabda waan ta'eef ofitti ni amanta waan ta'eef kana yoon kufe san galmaan gahuu nan danda'a jettee ofitti amanta itti seenta jechuudha. Ofitti amanummaa illee qabaachuun nu barbaachisa. Ofii kee bakka kennu ofii keenya illee bakka kennuudha hunda dursa jechuudha. Hunda dursa yoo ofii keenya bakka kennine nama san biraadhas nama saniifis bakka kennuu dandeenya jechuudha. Dursinee gara ofii keenya bakka kennuu qabna jechuudha. Mul'ata keenya eegu mul'ata keenya yoo eegnellee galma yaadne gahuu dandeenya. Kaayyoo keenya fi karoora keenya illee galmaan gahuu dandeenya jechuudha. Oduu namaaf bakka kennuu dhiisu. Oduu namaaf bakka kennuu dhiisu. Oduu namaa galma yaadne galma namaa hin ga'u. Maaliif jennaan karaatti nama hambisa. Namni ati yoo isaan caalaa guddatte sirratti haasa'anii ati immoo yoo isaan dhaggeeffatte kaayyoo keessan karoora keessan galmaan gahuu hin dandeechu. Maaliif jennaan gurri kee isaan dhaggeeffata waan ta'eef karooraaf kaayyoo keessan dagarte duubatti hafta jechuudha. Kasi miidhe deebistee hin miidhe. Kunis jecha dhugaadha. Maaliif jennaan innuu na miidhanii deema waan ta'eef ani immoo gatii miidhama koo waaqayyo irraa nan argadha waan ta'eef akkuma waaqayyoon
kennaafi jedhisan jechuudha nan kenneefi waan ta'eef tarii inni itti fakkaateen namiidhe garuu namiidhuun isaa waan faayidaa qabu miti booddeen isaa hilliinan isaa illee isa waqqisuu danda'a jireenya isaa keessatti yeroo hundaa sammuun isaa gaafitti ta'uu danda'a kanaafuu nama si miidhe hin gaafatiin akkasumallee nama kufte jettee hin gadini tattaafadhu kee bakka kuftetti hin hafini yeroo tokko immoo yoo jalqaba duraa dogongorree lammaffaallee irra deemnee akka hin dogongorre kan dogongorre sanirraa immoo barumsa nuuf ta'a barumsa irraa arganna jechuudha isa dogongorre isa kaleessa keessa dabarre san deebinee yoo dogongorre deebinee hin dogongoru maaliif jennaan isa kaleessa san sitti barnoota siif ta'a jechuudha in baratta waan ta'eef irraa jechuudha dogongorri tokko immoo irraa barachuudhaaf siif fayyada waan ta'eef waaqayyoon hunduma keenya nama jechoota kana eegee amantaa keenya kabajee haadhaaf abbaa keenya akkasumas immoo numaaf kabaja kenneef itti amantummaa qabaannee milkaa'ina keenya galmaan ga'u waaqayyo gooftaan nu haa taasisu video kiyammoo seetu like share naaf godhaa akka qophii biraa walitti deebinutti guyyaa gaarii turtii gaarii naaf galatooma Ambaalatti waan tokko gocha An wanti sodaadhaan yookaan fuute miidhamta yeroo gabaabaa keessa makii koo jedhu namni baay'ee yoo akka carraa laayee Abduusee ni mirkaana irra laaliin ati akka mina gaami. Jedhu ni kama Abduusee. Ankomoo see kan see caalaa dinne keessatti. Isheenis maraatti akkuma maraadhaa bakka walumaa maraachaa jiraachuudha. Masiin lama wal fuudhuun hin ta'u jennee kanaaf hin nafar. Masiin lama yoo wal fuudhee Mansuuriyyee inni abbaan jedhee tokko dhuftee sitti maramti. Makiina si coggaarraan. Booda galasi mana keessa. Maayinta Dr. Kiyya. Dhugaa hawaasofne. Speeshaalii shamarroon Oromoo. Batalee seriously jireenya keessa gaafa seenanii jedhan. Mucaa tokko godhattee mucaa lama godhattee gaafa jettu. TikTokii achi booda ibaadaan rabbiitti deebitee. Abbaa manaasee kaaddamaa jirti malee amma maakiin godhattee Ingilii taateef biyya Oromaa gatii jirtuuf minaamin malee stable gootee abbaa manaatti heerumtee ijoollee godhattee maatii horatte dhugaan sin jedha afuma seetii dikkileer gooti intini kana diileet gooti tiktak ishee. Yaa tirra gaaggaallech jireenya ilmaansi jaarsa siyaasa dhugaadha. Tifee jinintini jetti bakka jireenyi kun hin darbaabbari amma umriidhaan kan akkas godhu hunda jira. Umriin kun gaafa dabalaa dhufu gaafa jireenya keessa seenan gaafa abbaa warraa godhatan gaafa ijoollee lama sadii godhatan kun hin bada bakka tasa. Inni ofuma inni isaa deemu. Abbaa manaatiin ituu hin ta'in ofuma jaraatiin inni isaa deemu. Anamma jalqaba waggaa lammanarraa gaafan tiktaka kana jalqabu bakka sakandiidhaan laayivii galaa poostiin godhaa maaliin godhaa amma waggaa lama tootaalii qannasaa deemta. Speeshaalii immoo meeneejii yoo qabaattee jettee maatii kee wajjin gaafa maatii horattee jettu yeroo kee kennaafii deemta jira. Umriin keessa dabalaa deemaa. Bakka wanti hunduu amma maakiin wanti isheen agarra hin jiru. Laayiviinis maalis sooshaal miidiyaanis jinjanaanis nama dhibba jana wana maakii. Garuu rispoonni kan goote isa kana hundaaf rispoondiin goote jedhee yaadu. Gaafa namni baay'een sitti barreessu anuma ofirraa kiyya ofumarraa kaaseen dubbadha makii yookiin si fakkeenya godhachuuf otoo hin taane gaafa namni baay'een sitti barreesse jedhu kan keessaa filattu dhabdaa yedduu kanatti rakkatta yoo dhuma tokko murteessitee keessaa filattee bultiitti seentayyuu taragaaggaata malee yedduu kanatti rakkata beeta isa kam wayyaa alatti isa kana haasofsiiftee kan sanarra immoo haasaa bareedaa haasa'u dhufa beeta kan immoo haasaa sana babbareedaa haasa'u kan yaada si jijjiirsisu kanaaf Batalai namni feemasiin kun rakkata murteessuudhaaf murteessee bultiitti seenuuf. Anuma kanaan hin fuutuu kaayiroo keessaa si qofittiitti hin fuune maal naan jedhu. An filannoo keessan jiraan gayoona isa kamuu wayyaa alan kana haasofsiisee ka'e kana dhufu. Kanaaf makii kana akka goone akka makka gochuu qabnu waliin haasofnaaf shirkeessaan uummanni natti kakachuu jira waan ta'eef lubbuu kon barbaada. Keessaan sii fita waan ta'eef. Dooktar Kiyya dubbiin maal seete beektaa? Yeroo ammaa shamarran dhiira haasaa danda'uun dhiira kofalchiisuu danda'u qofa miti kan jarri barbaadan.
dhugaa bultiinaa ta'a. Gurba namichi kun namitti asaasaa wajjin jireenyi isaa dhugaadha. Waliin hojjennee guddachuu dandeenya, jijjiiramuu dandeenya. Boriftaan heeruma sana keessa seenee ana qofaa wajjin jiraachuu hin danda'a. Isa jedhu madaala guddaa qabu bare. Durii dhiirri arraba danda'u, arraba haasa'ee amansiisuu danda'u shamarran kana furachuu danda'a. Yeroo ammaa garuu shamarran mataan jira smaartiidha baay'ee. Riyaalitii barbaadu, dhugaa barbaadu. Kanaaf jennaan wanti guddaan immoo batalee dubartoonni sooshaal miidiyaa irra jirtan yeroo keessan carraa keessan itti fayyadamuu qabdu. Maaliif jennaan wanti hundiyyuu hin darba. Amma dhiirri anamma almost juunii tokko waggaa 40 seena. Waggaa 50 fuuchuun hin danda'a. Of course dubartiinis hin dandeessi. Garuu shamarran waggaa amma 35 ga'anutti bultiitu horatanii chaansii guddaa qaba bare. Ijoollee godhatanii, maatii godhatanii baay'ee barbaachisaadha. Anamma yaaddoo guddaa keessan jira yeroo ammaa dooktar dhugaan siin jedha. Maaliif jennaan amma almost waggaa 40 seeneera. Hin beekamu kana booda humni kan dhufu, kana booda rakkinnis kan dhufu, kana booda wanti hundiyyuu kan jirtu bari. Arra kan si wajjin rakkina kee, gadadoo kee, maal kee kan hin barre boru waggaa 50 geessee miliyoona meeqa oo qabaatte illee yooma waa taate birri keetiif dhufti malee hin ta'u wanti hundichi. Arra gin si wajjin kan jiraattu boriftaan isa dhukkubsatte si wajjin jiraatte jechuudha. Yooma rakkatte si wajjin rakkina sana keessa. Mansuur jaarsaaf xaawwarraa waa nyaatutu jedhanu sana. Jaarsaaf xaawwarraa waa nyaatu dhuma yoo dhufu malee erga 50 darbite 60 jaalalaaf dhufti jedhee yaadu dhugaa dubbate. Kanaaf atillee maal gochuu qabda otoo dhayte 40 50 kana hin gahin jabaadhuuti waanuma akka babbareeddu xoxobbo. Shamarran ati fuuchuu qabdu Mansuur siima dhaggeeffadhu. Ati ofii keetii fi nama isii jiraachifachuu danda'u waan ta'eef shamarran waggaa 15, 16, 17 oliin fuudhu. Atamma waggaa 40 shamarran waggaa 17, 16 fuuchuu qabda. Maaliif bulfachuuf Dokter kiyya da abu maal na waggaan ni 16 digdamni nan guddisa moo? Waamata isa siimu jira bar. Maaliifan siin jedhe beektaa karoora kan wanti hin baasee kan siin jedheef atamma 40 seentee jirta. Yoo rabbi umurii wajjin sii dheeresse akka abaabilee keenya akaakilee keenya waggaa dheeraa 60 70 waliin jiraatte gaafa ati dhaqxee waggaa 8 mirkaantee jirtan itti fakkaata. Mirkaana keessaa ba'e ayiskiriima kannaaf hime. Nyaata Mansuur nyaata dhorkitee bar. Ka gorsan gorsuu jira bar waa'ee ijoollee daa'ima fuudhirratti. Gaafa dhaqee Mansuur 70 ga'u isiin reefa 50 geeti. Shamarran immoo 50 geenyaan hin dulloomti waan ta'eef daftee dulloomti shamarran. Shamarran Dokter kiyya dogoggorteetta. Kana booda waan hin simu. Kana booda fuula dubartii jaartii fakkaatu arguun iyyuu baay'ee yaaddoosti ta'a hin jiru kana booda. Tokkoffaa dubartiin waggaa 40 50 geesse fuulli kun yoo xinnoo rakkina qabaate farankaan jira maal abbaasa lakkaammoo haaraama wantichi. Dhugaa jiraaraam laayivii dhugaa siin jechuu jira malee eddee isaa Turkii dhaqanuu sana waan adda addaa sana hin jenne bar. Amma anamma dhugaa dubbachuuf Mansuur shamara waggaa 40tiif 20 utuu fidee wal bira sii dhaabeen kan filattu walii wallaalta yookiin isaa 40 sana 20 itti filachuu dandeessa. Akabaabiin meekaappiin akkaataan itti dibatamu. Yaariin ulfaataan. Kanaaf Mansuuriin kana amma waggaa seenuuf jira. Shamarran jaalala dhugaa barbaadanu mallaqa otoo hin taane. Mansuuriin kana qabadhaa. Qabadhaa kunuunfadhaa. Warri Mansuur goone fooloo godhaa miliyoona seenuuf deema. Atamma qophoofne taanaan mee shamarran naa galchi gasti irratti. Dhugaa rabbi qoradhuuti akhlaaqasii waan akkasiin barbaaddu otoo soban sobin intarvii gooneetiyyuu yoo bultiif taate ta'e 40 gaafa seentutti fuuchuu qabda. Age is number, my brother. I don't care about age. I just need love, true love. Yes. Jarri keenya sagalee qofaan wanti isin laallatan hin jiru as bahaati ta'uudhaaf wal ilaalladhaadha shari'aan illee. Asnubaa sagalee qofaan Mansuuree maaloo jechuun hin ilaallatutti. Dubartiin laayiviidhaan akka isheen seentu godina maaloo. Wallahi dhugaan sin jedhan godina akkas. Puushatta arga. Fedhii qabaatte seentuun akka kooteef akka keemiti dubartiin. Jarri xinnoo dibachuu barbaadu qophii barbaada wanti hundiyyuu.
Rakkisanii namicha Fakkeenya akkuma kana sagalee baay'ee bareeddi jedhe gurbaan tokko Shiyaanuu walitti dawwale. Viidiyoo natti mul'atu jedhula madaamiin na bira jirti qoy arafaan jira otuu yattuu mucaa fikirii qabsiifte sagalee qofaan. Otuma akkas jiranuu inni kaawwan godhatee mucuma kana baqaa fikirii sagaleedhaan qabsiifte. Gaafa ni kaa godhatee kan dhaqee argu Abdul Qaadir kana ballatti jedhe Shiyaanuu an kolfeen du'e nageessee ta'e maali Abdul Qaadir achi baaduu goromta buusan sadii sii keeran jedhe maaliif akkamitti otuu sirriitti ilaalte miilli sii fayyaa ta'u nama akkamitti jettee ilaaleen jedhanii isaanuu waan kana deebisaniif beektaa. Kanaaf akkasin jedhin asirratti mul'achuun rakkoo safuu cabsuu miti ilaalama fakkeenyaaf shaarbuma bareeda si uffattee eenyuun akka taate baruuf bahuu qabdi. Atillee kenna rabbiiti. Yeroo baay'ee immoo agartee ta'u ta'e anis yaa'u jireenya keessan darbe haadha waan ture. Bareedina isheen ala fuutu qabduuf eegee heerumtee booda immoo wanti jiru gaafa ijoollee horattee nama guddaa ta'aa dhuftu inuma jijjiirama bareedinni baay'ee requirement miti. Wanti guddaan maa inni sabriidhaan si wajjin jiraachuu danda'uudha wanti guddaan. Jireenya kee kana sabriidhaan si kabajdee maatii kee kabajdee Spesiaalii munu shari'aadhaan bullaa akkuma shari'aa kanaan si ajajamtee atis ajajamtee fi wajjin jiraachuu wanti fakkaate hin jiru. Bareedinni yoo of eeguun dubarri of eeguu hin dandeenye ijoollee lama gaafa godhattu bakka dubartii guddoo taatii jaartii taatii bakka wanti hunduun babbada. Mansuur dhugaa tokko si gaafa dhalaa akka dhiira tokkootti otoo hin sobin. Amma nuti baay'een keenya shamarran amala haa qabaattu malee bareedinni homaan qabuu jenna. Amma gaaffii dhugaati reality isa dhugaati laafoon anammaati nama bifa qabaatee sin argine tokko dhungachuuf illee amma jaalala keessatti wal dhungachuu jira waadanuu jira wal gammachiisu otuu ittiin gammachiisu inni kan keeti wubatin kunoo ilaala amaara shari'aan illee maal jedha beektaa Mansuur tokkoffaa irratti ka bifa qabdu bareedduu ka mallaqa qabdu shari'aan illee ka jedha garuu hadiinii qabdu danda'a jiruutiyyuu fasfar bizaata diin jedha jiran. Tokkoffaa diiniidha. Lammata garuu waan hoddeedhaan ilaalu jiraannaani rakkina hin qabu. Batalee warra argee kana bira immoo rakkina akkanaan jiru miti. Jarri maaliif? Jarri? Amma namni bultiidhaa fi naan ta'a jettanii dhibbaan ofitti amantaa qabdan asirra bahaati. Ilaal qullaa bahaa otoo hin taane mul'ata sirriitti ayyaantanii jedhaati sana siraataan ta'a isin laallachuufne sagaleen keessan dubbiin keessan nama bultii ta'u isin ilaalla akka dubbiitiin madaalaman akkamii tartiibni haasaa keessanii Mansuurii bultiidhaaf ta'a kan jedhu isin laaluu feena as kottaa sirrii ta'u uffadhaati nama ija intini bultii barbaadu ta'a kottaa. Malee zuu Addusee dabareedhaan Maaki. Wayii Mansuur. Saardiin kun fixaa jira. Telefoona kanatti hin jijjiira daqiiqaa tokko ishee. Ayyee. Hai Mansuur deebii bannaatig. Deebii kootu. Akkasitti Mansuur keenyallee amma guyyaa waggaa 40 seenutti fuudha barbaada. Shamarran keenya immoo nama akkamiitu bultii ta'a kan jedhu gaafii keessa jirra. Hanga yoo This is my wife, big my wife. Me? Itimna rabba. Afhan English is itimna. Me you wife? Me you wife? Afhan English, this is English professional is from Internet. You internet. Me wife. You know? You Ethiopian. You internet. English Ethiopia. You internet, my wife. Nine. You internet. Me wife. Me Yes, wife. exactly professional. Wi-Fi. Exactly professional in TikTok live is coming. Okay. Me no you Wi-Fi. You my wife. You my internet.
I'm internet, you Wi-Fi. You Wi-Fi, I'm Husband is small, wife is big. Yeah, dawa ya balloon ni sindano. Oh my goodness. This guy is small. You are very big. Which is sleeping under? Which is sleeping under? He sleeps under me. Wacha na followers wewe fanya kitu tunafanya. Not follow You is sleeping under? This small guy is sleeping on. Husband sleeps with the wife. Yes. You sleeping under? This is wife. No. Wife is sleeping under. You husband is sleeping too. Show me. Yes. Exactly. Yes. Husband sleeps up, wife sleeps. You want what? You want what? Boy. You want what? Boy. If you lose, okay, but not now, huh? Okay, you know when boy. What boy? Man. People, man. People, man. With bedroom. What are you saying? I don't understand. Yes. Every married people is what working. Yes. With bedroom, what working? You know working yet? Working? You show me anybody? Anything? I show you anybody, anything? What do you mean?